keessaatii hundumti keessan nafaana baafadhaatii ilaala. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 3 darbee immoo lakkoofsa 10 kana lamaan walitti qabeen mataatti si hodhee deema. Ani maltuu karaati. Luqaas 19 lakkoofsa 3 darbee immoo lakkoofsa 10 kana lamaan walitti hodhina. Limmoo hin argamneen. Baafadhaa guyyaa kanarra turra waan ta'eef daqiiqaa xiqqootiif akkas jedha. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Irraan deebi'a lakkoofsa 3. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye jedha. Lakkoofsa 10 ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera jedha. Gararraadhaa dhaqaa dubbisaa sagajjallaa kanas kottaa ilaalaa. 3:9 akkas jedha gararraatti gaafa ilaaltan. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Istiin nafaana jedha. Baruu barbaade jedha walfaan. Jedhaa ka dabalaa. Lakkoofsa 10 immoo ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera. Barbaaduudhaaf dhufeera jedha. Baruu barbaade jedha. Gararraatti maal jedha? Jallaatoo barbaaduudhaaf dhufeera. Maaloo na duukaa jedha. Baruu barbaade jedha. Barbaaduudhaaf dhufeera jedha. Jedhame ol baati baruu barbaadeedha. Barbaaduudhaaf dhufeera jedha. Isa barbaaduudhaaf dhufee fi isa baruu barbaade walitti hodhaadha. Ameen jettani. Isa baruu barbaade ida'u isa barbaadu ni ta'a argamaaf argata. Maal gochuu barbaade? Baruu barbaade. Barbaaduudhaaf dhufeera. Kana lamaan walitti qabadhaa. Barbaadaa barbaacha argate jedhame hundi keessan. Kun mata duree keenyadha. Mee jedhaa dabalaati. Irra naa deebii maaloo. Barbaadaa barbaacha argate. Irra naa deebii sagalee kee ol fuudhiti. Barbaadaa barbaacha argate kan jedhu kana macaafa qulqulluu keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 3 darbee lakkoofsa 10 kana lamaani kanan walitti fidadhe. Gararraan namatu jira, gajjallaa Yesuustu jira. Namni kan inni barbaaduu qabu inni jalqabaa Yesuusi. Ameen hin jettu. Yesuusis immoo kan inni barbaaduudhaaf dhufe dirqami tokkoof tokko dhala namaati. Yesuus nama barbaada, namni Yesuusin barbaada. Wal barbaaddi jarri miilana wal argatti. Lakki harka kee addarbadhu ameen jedhallila. Luqaasi nama hojii isaa hojjetatee jiraatudha. Hojii mataa isaatii hojjetatee nama jiraatu ogeessa qorichaati. Luqaas ogeessa qorichaati. Nama hojii isaa hojjetatee jiraatutu duuka buutuu Yesuus ta'e. Hin danda'ama akkasittis. Nama kanatu matsaafa lama barreesse. Namni hojii isaa hojjetatee jiraatu ogeessa qorichaa jedhamee namni waamamu kun matsaafa lama barreesse. Innis tokko wangeela Luqaas, lama hojii ergamootaati. Hojii ergamootaa irratti argattu akka inni kitaaba lama barreesse. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti gaafa ilaaltani jecha inni jedhe tokkotu jira. Matsaafa koo isa kanaan duraa keessatti waan Yesuus hojjete hundumaa akkuman tarreesse jedha. Isa kam? Maa jettan? Inni kanaan duraa Luqaasi. Inni amma hojii ergamootaati jechuudha. Egaa
maxaafa gosa kanaan duraa keessatti addeesseeraa jedha. Dhaqaatii ilaalaa kutaama kanarraas immoo hin argattu. Akkuma nama isiniif dubbise lakkoofsuma gara jalqaba boqonnaa ma tokkotti asii achi deebi'aa. Luqaasuma kan boqonnaa tokkotti asii achi deebi'aati ilaalaa. Luqaas boqonnaa tokkorraati. Boqonnaa tokko abbaanni barreessee fi attamitti akka inni barreesse hunduma isaa asumarraan ilaaltu iddoo gara biraa dhaquu yoo dhiiftan. Yaa ulfaataaf jaallatamaa Teewofilos, waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatamee kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru jedheetiti Teewofilosii fi barreessa. Yaa ulfaataadhaaf jaallatamaa hiriyaa koodha. Achitti hojii ergamoota irrattis gaafa dhattanii ilaaltan namichuma kanaaniiti maxaafa gosa kanaan duraa keessatti waan Yesuus hojjete waan Yesuus raawwate barreessuu yaaleera kaa'eera jedheeti dubbata. Wanti Yesuus hojjete waan baay'eetu jira. Nuyi wanti xiqqoo keessaa fuuneetu dubbanna malee Yesuus Kiristoos waan tokko lama hojjete miti. Utuu barreeffamee lafattiin kun hungeessu macaafi addunyaa kun iyyuu hin ga'u. Utuu waan Yesuus hojjete nan barreessa jette garuu hamma humna keenyaaf hamma nuyi hubachuu dandeenyu barreeffame macaafichi. Isiniif haa galu. Yesuusumatu kanuma hojjete hin seenaa. Waaqayyo jedhamee guddisaati. Jadi guddis. Waaqayyo hamma wangeelaa ga'a miti. Hamma nuyi geenyutu barreeffame malee. Waaqayyo hamma wangeelaa hin ga'ushi. Hamma wangeelaa miti waaqayyo. Waaqayyoon qixa matsaafattii see walitti qabamtee cookamtee barreeffamte kanatti ilaaltu taanaan baay'ee nama gaddisiisa. Waan Yesuus hojjete hamma matsaafa kanaa ga'a miti. Waan waaqayyo hamma matsaafa sin harkaa ga'a miti shi. Waaqayyo matsaafa gararraa jira. Me amen jennu guddifne. Waaqayyo jedhaa guddisaati. Barreeffamicha gararraadha jedha. Namoonni baay'een amma matsaafa kanaa magaa waaqayyo jedhanii kutanii dhiisaniiru. Waaqayyo garuu kana hin caala. Hamma barreeffame miti waaqayyo hamma nuyi geenyu tamman hamma xixinneessanii nuu kaa'an barreeffama isaa hamma nuyi hubachuu dandeenyu. Egaa waan Yesuus hojjete jedha. Iddoon amma dubbise boqonnaa 19 lakkoofsa 3 darbee immoo lakkoofsa 10 waan ani isinii kaasu tokkotu jira. Namicha sooressa tokkotu jira achirra akkuma ilaaltan gabaabamatti hammi mana kana keessa jirtan kan isin hubachuu dandeessan. Namicha sooressa tokkotu jira. Minciin sooruma isaatii yookaan immoo burqaan sooruma isaatii kan hin barreeffamne. Burqaan sooruma isaatii eessaa dhufee maal hojjetaa ture naggadeedha moo maaloodha wanti qabeenyaa guddaa ammas ga'u isaa argachiisu hojii isaa wajjin hin deemu. Hin dhaga'amanii waan hin jedhaa jiru. Hojii isaa wajjin hin deemu. Wanti qabeenyaa ammas ga'u badhaadhummaa ammas ga'u harka isaatti kennu waan tokkoyyuu hin jiru. Hojjetaa mootummaa bara sanaati. Ilaalaa dhagaati. Hojjetaa mootummaati. Bichaa baalasiltaan no. Abbaa aangooti. Garuu damoosti hojjetaa mootummaa tokko jedhame. Damoosti hojjetaa mootummaa tokko badhaadhummaa Zakkiyoos waan fidu hin jiru. Hinuma jiraachisa malee. Biddeenuma nyaachisa malee. Garuu macaafni qulqulluun asirratti akka jedhutti maal jedha? Zakkiyoos namicha jedhamu badhaadhaa tureedha. Maaliin badhaadhe yoo jetta Waaqa haa beeku. Ani waanan beeku hin qabu. Waanan beeku hin qabu. Lafanni fide gooftaan kun haa beeku. Garuu badhaadhaadha. Namicha akkasii tokko ture. Namichi kun attamitti badhaadhummaa isaa kana horate kan jedhuuf gaaffii yoo gaafattan wanti dubbatamu hin jiru garuu dhumarratti dhandhee waan gadi baafnu hin dhabnu. Ameen hin jettanii. Gara dhumarratti waan dubbannu qabna wanta kana yeroo kana fidnu. Hani isin ajaa'ibu namni kun guyyaa tokko badhaadhummaa sargeera biyya sargeera misraachoo waan hundumaa argitanii biddeeni sargitanii nama sargitanii biyya sargitanii biyyarras naannooftanii
mana gaarii keessa jiraattanii nama ciccimaa argitanii namoota baratanii argitanii hamma har'aatti dheebuu kan hin baane mootiin dheebuus hin baasu har'a mana kana lixeera. Ayzakiyoos baay'ee nama dhiba. Birrii argeera namas argeera abbaa aangoo danuu argeera biyyas argeera nyaatees argeera mana keessa jiraateera waan inni hin argine hin jiru waan hundumaa bareera. Barumsas bareera hojiis bareera qarshiis bareera namas bareera abbaa aangoos bareera nyaachuus bareera waan ati barte kanaan dura olitti har'a waa bartee baata. Tinaayi nama cina keer waan kanaan dura bartee ol jedhin waan ati barumsirra jiraatu tokko argameera jedhaan iyyaati. Waa barra har'a Zakkiyoosin ilaala asumarraati Yesuusin baruu barbaadee jedhama. Maal kun birriyoo bareera inni sun boqonnee ammayyuu mana bareera hin boqonnee wayyoo waan baay'ee bartee ammarraatti kan hin boqonnee qixa ati yeroo dheeraa hooqatte dhaqee kan si hooqu Yesuus irra dhufeera. Hayya nama wangeelaa maal baruu barbaadeettan maayettan maayette waan bartee olitti Yesuusin bari mootiin boqonnaa isaa waanuma bartee ol waan baay'een barreen masin erga dhalattanii maaltu sinii ta'e maaltu ta'e egaa bartan birrii bartan kan keessan biyya bartan biyya deemtan aangoos bartan banne na dhaggeeffataa jiru duukaa kan jiru aangoos bartan namas bartan hammanni ga'uus bartan addunyaas bartan millattan argitan waan tokko ammarraatti maaltu ta'e maaltu jiran jedheem natti baaka waan tokko eega dhalattee numa barta biddeenis bartan ishi kazaas kakantum kantu waan tokko bartan kadaki kabadi dama tokkoof girri humtanii bakka maaltu ta'e waan tokko lafa kaleessaa irta doosi butee sin qabu tokko bartee baataar isaanigaa addana bartatuun ta'in ulaa bantii waaqaa litteetees argite Yesuusin baruu barbaadee jedha wanti namicha kana Yesuusin hin barsiifne jedhaa guddisaati. Waan baay'eetu jira inni tokkoffaan waan tokko isinii kaasa akka inni Yesuusin hin barre kan godhu Yesuusin akka hin barbaanne kan si godhu ilaana dhaggeeffadhaa barbaaduu jechuun jedhame nama cina keessan jiruun jedhaa dabalaate giddu galeessa wangeela keenyaati jedha. Barbaaduu jechi jedhu kun giddu galeessa wangeela keenyaati. Wangeelli keenya tokkoof tokko namni ameen jedhu yoo jiraate barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isinii banama. Kadhadhaa isinii dhaga'ama. Kan barbaaduuf hin argama. Kan barbaadu hin argatu. Barbaaduu jechuun macaafa keenya keessatti iddoo guddaa qaba yookaan immoo handhuura macaafa keenyaati. Barbaadaa barbaacha argate. Barbaaduu jechi jedhamu dubbii cimaadha. Yeroo barbaaduu jennu nuyi jedhaa guddisaati. Define kan nuyi goonu yookaan immoo hiikaa kan nuyi itti laannu barbaaduutti akka waaqayyoon barbaadadhaa gaafa jedhamu waaqayyoon muka wayii jala lixee nu dhokatee nu wajjiniin wal dhokachuu waan taphatu sitti fakkaate. Waaqayyoo hin badu. Ameen hin jettani. Inni ati waaqayyoon barbaaduu jedhamee sitti himame sun waa'ee dheebuuti. Ameen. Ameen hin jenne to waa'ee dheebuuti. Karaa hafuuraatti hiyyeessota kan ta'an isaan gammadammoo adallananidha. Hiyyeessimoo? Hiyyeessimoo? Indee? Hiyyeessimoo? Hiyyeessan jedhee? Maal ta'e namni? Nagaa bitiisin? Hiyyeessan jedhe. Karaa hafuuraatti sooressota kan ta'an hin jenneem. Maal jechuudha? Hiyyeessatu gammada? Maal?
maalota kan ta'an isaan maala ta'an mootummaa waaqayyo kan eewutiyo maa inni kun sila ximaatikkoo namni awwaraawu matsaafu waa'ee dheebuuti jedhame guddisaati hiyyeessa jechuun hiikaan isaa gara birriitti hin geessinaa yeroo waa'ee hiyyummaa kaaftan hiyyummaa jechuun hiyyeessa jechuun yeroo hundumaa akka matsaafii hiikutti hiyyeessa jechuun barbaadaa jechuudha. Ameen jettanii kan barbaadu har'as kan barbaadu boris kan barbaadu nagaa kan hin jenne nan argadha kan jedhu xiyyeeffannaa isaa waan argachuu barbaadu irra kan kaatu hiyyeessa jechuun ilaa kan dheebuun kee ola ka'u harka kee ol kaasee ameen jedhadhu maal dheebuun kee dabalaa haa deemu bara dheebuun dhalootaa barbaaduu nama keessatti du'e Yesuusin barbaaduun bara nama keessatti du'aa deeme siin immoo si kee haa guddataa deemu karaa hafuuraatti hiyyeessota kan ta'an haa gammadan isaan maaliyoo mootummaa waaqayyoo kan isaaniitiyo karaa hafuuraatti hiyyeessa hiyyeeyyiin mee harka ol fuudhaa karaa hafuuraatti la hiikaa hiyyummaa waan balleessitaniiftu amma sodaataa harka ol fuudhaa mee ol fuudhaa hiyyeessota hafuuraa hiyyeessota bakka gammaddan barbaachi keessanarraa bor dabalaa haa deemu waa'ee barbaaduuti kan inni dubbatu barbaaduu jechuun hiikaa dhumtisaa dheebuudha akka wangeelaatti dheebuudha hin dheebotta guyyaa tokko nan quufen jettu faarfannaa nan quufen jettu kadhannaa nan quufen jettu lallaba nan quufen jettu barumsa nan quufen jettu waaqeffannaa nan quufen jettu nan quufe hin jedhamu hin quuftu waaqeffannaa waaqarra dhaqameeyyuu hin quufamu ameen hin jettan unkaan asitti miti waaqarrattu hin quufamu waaqeffannaan hinuma waaqeffatta addana daqiiqaa 30 yoosin dhaabachiisanii faarfannaan xinnoo akka yeroonsaa eenyuu jechuu ta'e maal ta'anii har'ammoo konsertiidhaayi maal jechuu barbaadu achitti tangoota achitti sa'aatiin 24 hundumtu haronna waaqeffannaadhuma hin nuffamu jedhu namoonni tokko tokko na gaafatu hin nuffamu amala nuffaa fi foon isa nuffu asitti dhiiftee deemta ameen abbaan nuffaa asitti dhiiftee deemta inni achi bifa haaraadha hin jetta waaqayyootu teessoo irra taa'ee waaqeffamaa jedha ishi attamitti waaqayyo surraaf simboosaatiin teessoo isaa guute kan waaqeffatan immoo itti naanna'anii ameen hin jettan olicha sakalameef jedhanii gaafa gadi jedhe galata kee jedhanii gaafa ol jedhanii waaqayyo ammas gara bira galata kee jettee ol jettee gaafa laaltumaan bira galata kee akkoo akka itti fufaayidha amee nama jina keessan jiru maal ol jettee kan bira argitaayidhaani yoo ol jettee haltee naatee gadi jettu an biraa ta'ee si eega jettee cimoo galagaltee waaqeffannaa jalqabdu galata kee te boci galagaltee simboo surraan kee sodaachisa ulfina kee kan keeti jettee boci galagaltee jalqabdu kanumannoo akkas akka itti fufa ameen mee ameen jennu guddifne hin quufamu waaqayyo kan jedhu ameenaa jedhu waaqayyo si barbaada atis waaqa barbaadda waaqayyo hin badu ati immoo jedhi hin badda nagaan nagashi ati maal faa jala badda beektaa jedhime Yesuusin si barbaada atis Yesuusin barbaadda jedhame nama jina keessan jiru ati jedhaani of keessa barbaaddaa jedha Yesuus immoo bakkeetti si barbaaddaa jedha ati of keessa barbaadda isu ati kee dheebuu kakaaftaa jechuudha barbaadu jechuun waaqayyo immoo bakkeetti ati waan baay'ee jala baddaati waan baay'ee
ati yoo barbaadde kuntaala xaafii jala sin badda achi immoo si baasa Waaqayyo dhufe ameen hin jenne ati yoo barbaadde jedhime barcuma siltaanaa jala badda jala qaba diltu kan mucaa qoddana miti iddoon taa'umsaa hidhee jiru kan maal taate maratte yoo barbaadde ati jedhime maalo hin jettu birrii jala badda achi si baasa Waaqayyo naannoo danii nagaan nagashi nama cina keeru achi si baasa Waaqayyo ni maal yoo barbaadde siltaana jala badda yoo barbaadde birrii jala badda yoo baan argamuu barbaadu warra hin argamtaa sitti argama maalu gajjadhi miilla isaa jala naa kabaliiti hin argamtaa sitti argame balitti godh hin argamtaa sitti argame balitti godh luka yoo baan nan argamas natti argamas jedhee dubbatu maalu Yesuus sitti dhufeera ati sitti dhuftee tawwal argattu har'a akkasi amma wanti Zakkiyoosiin akka inni Yesuusin hin barbaanne godhu tokkoffaan jedhaa guddisaati badhaadhummaan yeroo kam akkati Waaqayyoon hin barbaaddanne si godha gooftaa caaluu sirratti ta'a birrii jala dhokatta si jala waggaa dheeraadhaaf waan gurguddaa lama jala jira namichi tokko maayin silxaana jala jira lama maayitan Waaqayyo wajjinan jiraadha yoo jette jedhe waan sadii kontirool godhii qabi tokko aangoo lama qarshii sadaffaa immoo hin dubbadhu atumtitti gammatadhu inni himamu waan gurguddaa sadii siriyaataan qabi yobbanna dhage waan gurguddaa sadii seeraan qabi tokko aangoo seeraan qabi hin qabdu taanaan biyya sin balleessita ofii sin badda dhumii kee sin badda isumaan immoo badda aangoo masanaan lama qarshii seeraan qabi biyya sittiin balleessita biyya sittiin toshita sadii afaan keessan hedde siraataan qabi kana sadan kun sadan biyya sin balleessaa biyya sin tosh dubbatamu hay dubbii taati nama cina kee jiru mee harka naa qabda kassette waan gurguddaa sadii jiraachuu barbaannaan seeraan qabi jedhe birrii aangoo boleettota cibcabaa qaba kun tuddoo gara biraa ta'e hin qatte namichi kun aangoo qaba qarshii qaba abbaa qabeenyaati qabeenyaan immoo silumayyuu dorgommee Yesuusii wajjin kan baate yeroo jalqabaaf birriidha Yesuusin kan dorgomte gooftaa jedhamte qabu amamte garbichi tokko gooftota lamaaf eenyusaan ilaa birrii fi Yesuus dorgommee dhufte dhiyaattee dorgomteetti beektuuni utuu Yesuus jabaa miti ta'e koo jettee turte caaltee turte Yesuusuma jedhe maqaa ishee gooftaadha gooftota lamatu jira garbichoonni immoo sanaaf gooftota lamaaf bitamuun qabanii tokko mo'uu qabu seeraan qabuu qabdaadha malee birriin hin fayyaduu miti ishee ameen hin jettanis seeraan qabi sirnaan akka qabuun sirra jirutti qabiidha sooressi mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli qaawwa lilmee keessa ba'uutu salphata inni jedhu salphaa sitti fakkaate sooressitti hin galuu miti wantichi sooressi soorummaasaa amanatu ittiin galuudha hin danda'u hin ittifti hin amanatin hin amanamu argameera harka kee ol fudhadhu ameen jedha gantuudha biyyi lafa gantuudha birriin isuma kaleessa tuulee taa'utu guyyaa tokko immoo anshaayee si kadhata argineerraam biyyuma na keetti hin argineenu abbaa qabeenyaa beekamaa
siinoo lakkaa'e maaloo qabeenyaa gurguddaan jedhamu harka isaa ture gaafa inni birrii kudhan nama kadhatu argineerra nu asumatti miidiyaa ma irratti qabeenyaan isaa himame irratti miidiyaa ma irratti immoo anshaa'ee dhabeedhame himame ahuu waaqayyo kunis jiraa hidhimeetti galaganii nama cina keenu badamee badaa namanin biyya lafaa jechuun biyya marqaan nama simattee akaayiidhaan nama geggeessituudha welcome programmiin ishee marqaadhaa gudibaa ishee akaayiidha gaafa sin dhalattan diinqa ta'anii maal nyaatan gaafa sin duutan immoo daasii jala ta'anii maal nyaatu marqaadhaan dhufte akaayiidhaan galteedha nama cina keessan jirutti naa hima daf maalo haati qallid brother welcome programming ke main gudibaa in ke o akai marqaadhaan dhufte diinqatti siree moosbool diirratti simatanii daasii jalatti si geggeessu ililleensi fidanii boo'ichaan si shanyaa'u isayyuu footoo keessa duraa ol fuudhanii sammaaminiin isa duraa yerootti bareeddu yaaroo wajja owwaaluutti immoo biyya kana naa gaafatte owwaalchan gashiti hiyyaatii na talaa nogooti hiyyaati bini cimaadha gaafati duutu biyya du'aa jajju biyya kanan argeen biyya du'aa jajju gaafa duutu duwwaa si jajji yeroo tokko yeroo du'aa jajjanii sa dhugaa du'a afaan kajeele kochuun diraawisiiftu dhugu siya tokko du'aniitu ciisanii dhaggeeffatan arbanya ነበር እኮ ሄዱ ሲላ ተጃጅላ በስማም ደገለመ ቀኩቴ ጀቲ ዋቀየ ሲታራራሙ ኢኖሽን ቀበኔ ፈዳ አመነ ጀጅቱ እንጅሩ አሜን እንጀቱ አኖን ነገው ነንጀጂ የሮስ መቃኮ ነይ እንጪሳ ነንጀቂን ኡጋስትመን ነንጀቂን ነንጪሳ utuu namni jiru naman jajju cimaadha edituu inni jiru bareedaadha jedhi namaan goota saaxinii keessaa miti saaxiniidha olitti jajjabeessi bira dhaabadhu jabaadhu jedhiin saaxinii keessatti hagaa qawwee 21 41 namichi hin dhaga'u zaraaf abbaa qalee abbaa nyaachis goota siyaa qalummayyuu atumti qalam isheen akka jettu kun abbaa qalee abbaa nyaachis dura fiiddee qawwee tokkofti reeffaan maleen tokkoftu ati tunni jiru tokkosiif nagaan nagashi harramoo nagaan nagashi xaaxaa keessa natu galee dhugumaam maalati lanageru family background ma keenyatu rakkina qaba uumamumaan nuyi haati keenya abbaa keenyaan guyyaa tokko ati jabaadha jetteen beektu nu biratti hammam qotee hammam gashee dhimma ishee miti ati jabaadha abbaa ijoollee kootiiti cimaadha tin jettuun manumaa dhagaa guddattani kana waliin jajjan gaafa wanni duutu saaxinii duuba buute natala ol deeffata yaa goota koo indeemtaa gaam jaakaati keette maal kun dudda keessa dhayisi amaaru waaqayyo edi balitti god maal kun haal taate yaa goota goote gooti kereeffa duwwaadhaay fayyisi yaa fayyisu hindi dejarate fayyisi yaa fayyisu hamma lafa waalaa duwwaat footoo namatti agarsiisan kas tureen abbaan keenyas akka kana harmee keenyaan guyyaa tokko ittoon kee hin minyaa jedheen beeku guyyaa tokko hin bareeddeedheen beeku waan tokko tuun dhagahin caccabdee fooricoo astamaarii taate barsiisaa fooricoo sadukaasiitti haati keenya dhumteen siin jedheen hamma isheen caccabde waan takka hin minyaasin addaasin jedhuun gaafa inni minyoofne immoo ashaboona baatanii geetti kuftanii ati itti keetti kufa ashaboo baatanii itti naqatu malee itti baay'ate hin jettu jalla dalgifamaa nama dalgifamaa
jalatti kuftee ilaal. Gaafa jennaan gaawama ukukkurtee nu barsiisuuf nu guddisuuf addee boolla lixxu. Silaachi nafanii achi noolanii. Isa booddee isa ol deeffatee nama gidduu bu'eetu wayoo. Harka kee fudhattee deemtaa gaa'edha. Nyaachuufi ammas booyyichi kun nyaachuufi isa dhugaala waa innaa sa'uudha kee bala harka kee fuutee deemtaa edhaante Yesuus Kiristoos maali hafuura booyyee ofirraa taragame taragaa dabaatee hafuura booyyee Yesuus immoo ofirraa taragaa nan ilaalinaati maal kun maali jedhe harka kee as qabu waan sirraa abaara utuu jirtuu wal eebbisuudhaan si haa eebbisu maal haga kana bakka hamma lafa waalaatti fuutee deemtaa gaa'edha. Harka kee fuutee kaatee maali nyaanna gaa'edha. Ammas nyaachuuf gaafichas qorqee fixee ammasoo qorquuf jedhama. Kanaasa guyyaama tokko mee bareedda. Eessi haa eebbisu ati haadha ijoollee kootiiti. Nama Waaqayyo naa kenneedha. Tunni hin jedhin tu gurri ishee kanan dhagahin. Tu adduu boolla lixxi. Du'aan jajin. Nagaama. Du'aan galata siif hin kennu. Thank you siin hin jedhu ka'e. Waaqumaan iyyuu du'aan sin galateeffatu jedha. Sagalichumtu du'aan galatan qabu ijoollee. Waan dabarseef yaadatamuun akka jirutti ta'e irraan deebi'a. Waan hojjeteef jabdu hojjete saniif yaadatamuun akka jirutti ta'e utuu jirruu wala janyu. Hankeenya immoo utuu jirruu maqaa balleessinee utuu inni jiruu ajjeefne gaafa inni du'e immoo fayyifne. Ilaalame. Utuu inni jiruu nammeessina. Yeroo inni hin jirre immoo dinqii ture namichi cimaadha inni. Cimaa taanaan gaaficha maan dubbanne sin. Tunni dhaga'u. Ha dhaga'u. Ha qabbaneeffatu namichi. Warra biyyi reeffa gubdu tokko biyya eenyu kana gaati maa masheen biyyi Hindii namichatu biyya Hindiitii dhufee doogayyi isa biyya keenya kana isa yaa'an kana waamicha hidhee dhaqe waamicha seetu akka waa'ee gibshaa wayiiti seera kennaanii ay wal owwaaloodhaa jedhaniin maayettanii wal owwaaluudhaa jedhan maaliif saaxiin yana balleessitu maaliif wayyaa kanas maaloo kanas jettuu iftan kanantinaa kanas balleessi isinis maaliif hojii balleessitu namti lamaan tokko ta'in gubdanii ennaanii inni bukkee dhaabatu inni gwaaddanyaa isaatii inni addanaan jedheen itti jedheetu nuyi fayyaatti gubneetu amma immoo owwaallaa jedhee fayyaatti gubnanu utuu inni jiruu gubna jedhee qabbanaaf dhufe addana jedhee boqochiisuuf hinna fayyaatti gubne du'aa isaa boqochiisuuf hinna nuu akkasuma jedhee fayyaa isaa gubne du'aa isaa owwaal ilaala utuu jiruu echaa deema namni keenya nan gubadheedha utuu jiruuti kan nan gubadhe jedhu moo erga gubatee maa jettan utuu jiruu nan gubadhe edha dhugoo gubatee gubanii dhaqanii owwaalu eega gubanii kottaa akkas goona namni jiru si biratti jajamaa haa ta'u maalootti naa nama cina keeru namni jiru jedhe si biratti jajamaa haa ta'u egaa akkuma nama sinii kaasaa ture Zakkiyoos abbaa qabeenyaati. Qabeenyaan immoo yoomiyyuu gara Yesuusitti simbuttu irraa si ittifti malee kana keessa darbanii Yesuusin barbaaduun baay'ee ulfaataadha. Yesuusumti jedheera sooressi mootummaa Waaqayyootti galuurraa kana irra darbee jechuudha mo'ee jechuudha wantati mo'uun sirra jiru ganama kana Waaqayyoo si haa moosisu. Sooressa tokkotu taa'aa jedhan waldaa keessa ni tokko immoo barsiisa. Sooressi mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli kaa waliin moo keessa ba'utu
barsiisa. Yoo sagantichi dhumu sooressi tokko waldaa keessa harka ol qabu. Samma sin jettan ani hin fudhadhu jedhe. Maal jennaan ani ittiin galaa jedhe. Maal akka itti ni lallabu. Ittiin galaane. Hatta mennaan jecha keessan keessatti waan tokko dubbattanii turtanii jedhe. Maa inni jennaan Waaqayyo danda'aadha. Waaqayyo danda'a erga ta'e ani ittiin gala. Waa'ee kootiif Waaqayyo yookaan limmoo bal'isaa yookaan gaala qallisaa. Danda'a waan ta'eef. Obboloota ko mo'uu dandeenyaan Yesuus kan keeti. Yesuus kan warra waamu ani irra darbaniiti. Isoo dhugaa isiitti moote qabeenya sana moote ati Yesuusin anatti hin caaltu. Hin caaltu. Yesuusin natti hin caaltu. Simmoo sirra darbe isa barbaadachuu nan danda'a jetteenaan namni har'a ganama argatu si. Barbaadaa barbaacha argate. Ameen. Zakkiyoos ilaala. Qabeenya amma ilaalame namni tokko tokko yeroo waan xinnoo argatu. Yeroo waan xinnoo argatu waldaa keessaa dhabda. Hin waan dhabda. Aan warra kadhattaniif kan baay'ee isaanii dhabdaniin beektanii. Baay'atan. Mina taazabaa tajaajiltoota baay'ee jira as keessa raajoota baay'ee jira yoon kan taa'aa jiran. Kan akkuma keenya deemanii tajaajilan. Waaqayyotti hojjetu. Namaaf kadhattanii yeroo si kadhachiifatu bakka tiniitiin nagaatiin abeet naamusa isaa gaafa rakkatee dhufu. Gaajirtuu galanni Waaqayyoof ta'u haa ulfaatu gooftaan jedha. Abeet xinnaa gaafa xinnoo ishee waa circir jedhu. Eetu sasila afaan Oromoon nagaasi gaafa Amaariyaatti gaheera. Taades ilaal. Ndeen akka. Ndeen soba moo dhugaadha. Mee dhugaadha kan jettan adaraama keessan waaqa sadaadha nagaan nagachi. Abaan waaqa jaraamamuma. Waama waaqa waatu kiisitti dhufe gaa. Yoo manaa ta'eefuu ani waaqa niisu kan jettu mee harka kee ol kaasa. Ilaa guyyaa har'aa jalqabee inni sun harka kee galeera. Nama wayyo. Namni tokko mee nama sasittaan urra darbiiti inni suni dafee maraawwatee namnitii dhugumaa waan dhaga'eedhi gaafadhutti marmi. Gaafadhu maal? Ilaal ergaadhaan jiranii ilaa hin taa'u taa'anii fiteeraa dubbii dhugumaa inni dheengaddaa dafee raawwatee dhanoo waan dhaga'e dhuguma moonso bu'eedhi gaafadhutti marmiiti. Hin taataafi? Waaqayyo harka kee keessa waan haaraa habuusu. Ati garuu waan tokkoon sitti hima. Yeroo Waaqayyo si gargaaru abbaa si gargaara hin dagatin. Tokko nama siin gadi jiru immoo akka namaa gadiitti hin ilaalin. Mastawaal የሌለው ሀብታም የድሃ ፈጣሪ ይመስለዋል እንደተባለ ኤላ ስትኒማን ሶሬሲ ኦጉማ hin qabne waan iyyeessa xafaxafee hojjetetti fakkaata. Uumani iyyeessaas sooreessaas garuu meeqa? Maayetta ilaali. Wanta yeroo waan tokko argattu mee jedhime waan iyyeessa uumte sitti hin fakkaatin. Ati nama itti nama cina kee jakkeessa laali jette bobaasiti boru wal ilaaltu waan ta'eef ati namuma jedhin. Hin irraanfatin jedhe. Ishee har'aa kana jedhe. Milikkitaaf illee jedhe. Sibira kan taa'ee yaadadhu. Waaqayyo lafa ati jirtu kana si kaasa nama siin gadii kaasi jedhiin guddisiiti. Ameen jedhi guddisiiti. Irraanfatiin hin tuffatin nama. Choo. Harka kee ol kaas nama ni eebbisee darba. Namni cibcabaa ammaa dura jalqabdee cibcabaaf illeen torbanii asitti mana keetta ta'u. Hin irraanfatin. Hin dagatin. Yawwaa harka kee galu akka sareetti nama hin ilaalin. Hin tuffatin nama. Ilmi namaa ilmuma namaati. Bifaan hin madaalin nama. Dheerina hojjaasaas dhiisi. Gabaabina namummaasaas dhiisi. Furdina qaamasaas dhiisi.
qallina namummaasas dhiisi. Haa huqqatus nama. Haa qallatus nama. Haa furdatus nama. Haa diimatus nama. Haa gurraacha'us nama. Namni namuma. Har'i immoo ulfaa bor harka fuudhaa danna. Guyyaan irraa ulfana taazabal isa kaaniif lakkuu deessiif. Namoonni tokko tokko waa marka isaa keetti gaafa argata akka namaatti sin ilaalan. Bakka saantu si uume akka yaadanitti. Keessumatti jedhaa guddisaati. Barri biyyi keenya keessa jirtu bara kapitaalizimiiti. Adeemende bara abbaan qabeenyaa jiraatu. Bara gurguddoonni jiraatan. Bara warri biddeen qaban jiraatan. Bara iyyeessi funaantuu taate. Bara namni tuubboo keessaati biddeen gurshaa tokko birrii 7 bitatu. Afaan kaa'aa tokkon siin jedhe. Bara akkasiiti. Akka sareetti naman ilaalin barri hin darba. Ameen hin jettu. Hin darbaasa sanaafis. Hin dhufa barri baratti wallaatti. Sakaanitti hin dukkaneessitii carraani sakaaniif hin ibsiti. Mee dhiisiis akkasii. Hubadhume. Guyyaan borii maal baattee akka dhuftu hin beekani. Atis bora maal akka taatu. Yookaasitti dhiiti yookaasii bariiti. Isa har'atti dhiyeefitti dhiyee hafa seetee mee eeba quurra kee hin qabatin. Guyyaan guyyaatti wallaatee baranni isa bara dhufu. Yeroo sattaanutti wal dabarsee tokkoofis barriin dhufa. Waan sirka yeroo danuu nuuf hin jajin tokkoon kaabusee tokkoon kakaa'a. Dhiisi. Mukti mammaasaa baay'eetu jira kan darbaniifis. Ilaan ijoollee bara tokkoon argaa jira. Ayyoo yaa nama qalbii qabu kanan harkaa fuudhu. Ilaa barri tokko dhufaa jira. Namni na dhaga'aa jiru adaraa waaqayyo. Bara tokkoon arga kan isin dhibu. Bara tokkoon arga. Bara tokkoon arga. Bara warri kolfan bu'an. Bara warri bu'an immoo kolfan. Bara warri amuummatan nyaatan. Warri ofirratti deeffatan immoo of keessaa baasan. Bara tokkoon arga. Qacceen nama reebde bara ciccittu. Bara tokkoon arga. Uleen nama rukutte bara caccabdu. Bara tokkoon arga. Bara boolli nama nyaate deebi'ee duudu. Bara tokkoon arga. Bara ilma hiyyeessaatti inni dukkanaa ergamaan dhufee baatirii qabuuf. Bara tokkoon arga kan isin. Bara tokkoon ilaalaa jira. Bara tokkoon arga. Bara kanan arga kan isin dhibu. Bara haadha hiyyeessaa karaarra teessee boosseef dhufee imimmaan ishee haqu tokkoon arga. Bara akkasiin dhufa afaan seetamini himmasin akeekkadhuedhaa qubatti qabaati nama cina keessan jiru. Jedhaa dabalaati. Of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Har'a jira jettani. Of eeggadhaa. Harka keessa qabadhaa wanta baay'ee. Guyyaan fooricoo waaqayyoo jira. Waaqayyoo hin dubbata. Bara keessatti. Of eeggadhaa. Har'a tokko boo'aa jira, tokko kolfaa jira. Tokko nyaataa jira, tokko gabuu bulaa jira. Tokko uffataa jira, tokko immoo qullaa yaa'aa jira. Tokko ka'aa jira, tokko kufaa jira. Tokko salphataa jira, tokko ulfaataa jira. Garuu lamaan isaaniif guyyoonni firdii asuma dhiyoo jiru. Ammas hin fagoodha seetuuni. Laasu dhiyooma irra dhiyooma. Kana hin irraanfatina. Kanaaf Yesuusin barbaaduun qoricha keessiif haa ta'u. Namni baay'ee nama baay'ee barbaadaman jettee keessin barbaadan nama dhimma tokko sinii fixuu danda'u yoonni har'a sin barbaada siniin jedhe hammam gammachuu akka qabda yaada. Har'a garuu waan isinitti Yesuus Kiristoos ani si barbaada dhufeera jedhe. Amay barbaadi dhuunfaa keetti sirriitti yeroo tuutoftanii akka kanatti teessan qophaa akka kanatti yeroo teessanii hunda wajjin hin barbaadan jedhina qophaa kee barbaadi har'uma qophaa sitti mul'ata. Qophaa kee Zakkiyoosi tuuta baay'ee keessa sababii namoonni baay'ee turaniif hin jedhu maayettan sababii namoonni attam turaniif baay'ee turaniif maal ta'uu hin dandeenye jedha. Mee jedhaa dabalaati arguu hin dandeenye baay'ee turan kaa lakkaa namichi barbaacha isaa dhuunfaama godhateera.
Isuma barbaada bakka. Meequma ofitti qabi anumti nan barbaadaa jedhi. Jedhi dabaliiti. Hiikaa barbaaduu erga bartee ati keessuma keetti barbaadama Yesuus. Sima keessa jira achuma kee abada. Anumti baay'ee na barbaachisa Yesuus. Nan barbaadaan. Dhuunfaa keetti. Yeroo dhuftan nama 10 taatanii dhufuu dandeessu. 2-3 taatanii dhufuu dandeessu. 4-5 taatanii dhufuu dandeessu. Garuu dhuunfaa keetti Yesuusin argachuu waan dhuunfaa keetiin dhabin qophaa keetti. Yeroo namoonni akkas bakka darga kan amma kunoo waraqata isaa baadhatee dhukkuba isaa irratti barreeffatee taa'aa jiru. Hammi kun argachuu keessatti miti. Namni tokko garuu hin argatamu. Hamma kanaaf dhufuu dhiisuu danda'a. Yoona tokko murteeffatee taa'eera. Fixate. Hankeenya immoo ameenii wal gargaarree jenna. Ilillee wal gargaarree ililchina. Faarfannaa wal gargaarree akka. Walumatti. Yoo tokko cal jedhee bakka wayiif dhiisee deenniisa. Maal laga sheenaan? Ana maal la rakkisa? Haa dhiisu. Anaaf dhufee naanan maan hin jedhu. Anaafoo dhufee waan sun. Ameen. Of ta'eedha ameen nama cina keessa hin jiru maalooti. Ofirraa darbadhaati. Of ta'e natti hirkattee hin taa'in jedhan. Yesuus. Waaqayyo of si haa dandeessisu. Maaloo ameen jedhi guddisiiti. Irra darbuu dandeenya. Qophaasaa Zakkiyoos fiigee Yahuda ku gabaabaadha. Gabaabaan immoo nama gabaabaan cimaadha baay'ee. Nama gabaabaa isa dhugaa malaaf itti fayyadame. Mala gaafadha. Nama dheeraa immoo waa mukarraa fuudhuuf itti fayyadame. Chikireelleewu. Nagaamu. Dhugu waa mukarraa hiikate. Dhugumani isitti mal. Mala beeka namni gabaabaa. Hin ilaali. Hin fiiga namni. Yesuus jecha mayaa hundumtu. Naatu sin argina faa qoy. Ameen. Qoy naatu sin argin gala. Kana feeta fa malee an sin argin hin galu. Harka kee ol kaasi kana feeta fa malee jedhi iyyi maalo. An Yesuusin hin argin hin galu jettu. Arguu barbaadda. Si arguu dhufeera. Baruu barbaadde. Si baruu barbaada dhufeera. Barbaacha dhufte. Si barbaacha manaa ba'eera. Sagalee kee ol kaasi barbaada barbaacha argate jedhii dubbadhu. Ameen ameen. Barbaadaatu barbaacha argate. Inni gara biraan kan nama dhibu namichi taayitaarra darbe. Aangoorra darbe Yesuusin barbaada. Waan barbaade gochuu danda'a namichi. Warra samsameera hedhan kanaadha. Namichi aangoonsa waraqaa samsameeraa warra baatan maal jedhama? Barbaade suuqii kee cufuu danda'a, hoteela kee cufuu danda'a. Aangoo bara sana keetti. Samsameeraa hedha. Amma dambaniini ennaan bakka allake. Isa yoommoo kaabineedha. Hanga fakkarattu. Ulaala. Waan naa kaabinee kun. Nagarri laata isa. Unat. Samsameera hedha. Dabaree gittim. Unkaan suuqii keemini afaan kee shabuu danda'a namichi. Qalladdaati. Aangoo jimaa qaba harka irti ante. Dubbiin bara sana. Aangoo. Yaa aangoo barasiisa bu'u. Saafuu waaqa guddaa. Cufuu danda'a. Yoo barbaade. Namoota baay'ee jalaa cufeera. Hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture jedha wangeelichi. Hangafa maaloo? Hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Kan barasii keessa nama aangoo qabu. Nama namni waa harka keessa kaa'aa deemu. Adaraa na ooshi gooftaa koo kan namni jedhu. Na ooshi. Mana koo ooshi, suuqii koo ooshi, hoteela koo ooshi. Na ooshin cufin nama namitti. Adaraa na bira dhaabadhu. Kanuman qaba. Ijoolleen koo kanatti gargaaramtii kan ittiin jedhan. Nama akkasiiti nama namni harka raasee kadhatu. Uffee. Nama namni harka raasee kadhatu Yesuus harka raasee si yaabbe. Aggeeffadhaa. Abbootiin taayitaa lafa jirtanii as keessas yoo jiraattan miidiyaa kanas yoo hordoftan
abbootiin qabeenyaa lamaan keessantu jira biyya kana. Amma sentu jira. Amma sentu jira. Amma isintu jira. Amma sentu jira. Lamaan keessanuu barbaadaa Yesuusin. Ameen hin jedhani? Barbaadaa garuu ani himeera. Dafaa Yesuusin barbaadadha. Yesuus argamuu barbaadaa jira. Yeroon argamuu danda'u yoom jedha wangeelli? Dabalime. Yoom argama? Amma jedhamee gaditti qabaatu. Amma la yeroon isa barbaadatan. At this time. Amma dabalaati amma jedhayya. Yoom Yesuusin argachuun? Yoom barbaadachuun? Yoom itti hirkachuun? Maaliin dubbattu? Maal jetta? Yoom warri alaamanaa dubbatu guddisi. Amma kan Yesuusin barbaadatan amma kan argatan. Amma yeroon tolaas ilaa guyyaan dukkanaa ufi kan isin dhibu. Amma barbaadadha. Aangoorra tarkaanfadhaati. Guyyaa wal ga'ii duwwaan godhinaa sanbata kan abbootiin ta'itaa nagaamu nagaan nagash. Guyyaa wal ga'ii duwwaan godhinaa abbootiin ta'itaa biyya kanaa olii amma gadiitti isin pheenxeedha gooftaa qabduuti. Guyyaa wal ga'ii hin godhinaa sanbata kan. Nama guutumsin kannaa godhe waaqayyootu naa godhe naaf namicha waaqatu uume miti. Kanaafuu obboloota kiyya akeekkachiisan hima. Ilaa bor hin jedheem. Borii minnan jedhaa jiru. Hin dhageenye fakkaata si bor hin jedheem. La bor ganama. Ilaa bor ganama. Kellaa mandarati keessatti salphatte fuulduratti. Iban nooskaya. Kellaa mandara ati keessatti salphatte. Iddoo ati kuni awwaara wayitu haree fide kuni naman taatu iddootti siin jedhanit. Biyya isheen nuftee lafa isheen nuftee yiyyuu maal beennaa bishaan wayiitu fidee iddoo jedhanittiniif harkasi fuusisaa. Eewu kan na dhaggeeffataa. Maaloo quba kee hidhadhu bor jedhiyyi. Bor ganama. Ilaa naa qabadhaa. Ilaa bor ganama. Waaqayyo nama tokko ulfinaan mammaasisa. Dhaadoka bor ganama itti guddisiiti. Boruma ganama. Isuma to olii gafiidee barbaadaa turteettu siin olii gasifii keessi barbaada. Boruma hidhaatti maamee nama cina keessan jiru maalo. Boruma hidhaatti maatti marmaati boruma. Bor jedhaan itti dabalaa maalo. Jedhaa dabalaa. Bor jedhaayya bor ganama hidhaati. Bor ganama jedhaayya wayiifan jedhaayira. Ilaa yaa ijoollee nattadhaaye lafallixu nabi nama yoo mari'achiise namni natti kolfa kan jedhan. Ilaa dhaggeeffadhaa. Nama yoo mari'achiise namni natti kolfa. Namatti yoo ni madde namni naan hubatu. Irra koo ilaala kan jedhan. Waaqi garaa dubbisu. Keessa garaa namaa haadhee kan ol baasu. Borga namaa kellaa isaan duratti salphatan durattan kabajanaan jenna. Borga nama. Harka kee ol dheeressi borga nama jedhii nama nana. Hallelujah. Gooftaadha Yesuus. Wayyoo. Dhaamsan isinii dhaamuun qaba. Gadi jedhaati nan amana jedha. Nan amanaa jedha. Isa Waaqayyo dubbate. Akka ijaan argu. Irra naa deebi'aa nan amanaa jedha.
Waaqayyo dubbate akkan ijaan argu jedha. Akka cibcabaa fililleen Yesuus ifata. Qixii caba namaa duwwaan isinitti hin mul'atin. Irra deebi'uu laashee kan. Qixa caba namaa duwwaa ija argu Waaqayyo si hin laatin. Qixi fayyaa namaa sittaa mul'atu. Ziibaa namicha jedhamu yaadadha. Macaafa qulqulluu keessa Daawittu maaddii gatamaa kaasu fidee dhufe. Maaddii gatamaa kaasu. Nan nageenya bakka maaddii gatamaa kaasu fidee dhufeetu namoota biyya sanaatiin qomoo mootii keessaa sanyii moototaa keessaa hafee lafarra kan jiru utuu hin du'in namni tokko jira, namni gaarummaatti agarsiisu maaddii koorraa namni nyaatu jedhee Daawit gaafa gaafatu Ziibaan akka jedhe jedha. Meefibooshet kan jedhamu cabaadha, naafaa, laga Loodibaariitti gatamee jira. Kanaaf hin barbaadamu, inni immoo dhimma hin baasu. Amma kana gaafatameera Ziibaan. Waan hin gaafataminiif deebiin kenninati. Ameen hin jettu. Cabaadha moo fayyaadha jedhee Daawit. Moo namni jiraa jedhe. Hin jiru cabaa humti isaa garuu. Maa jettan? Deebisuun kan irra jiru Ziibaan jira moo cabaadhaan? Bakka tokkoof tokko jiraadha. Iji cabaa argu iji saawuu cabaadha. Dubartii durii kookaa faabirikaa keessa hojjettu tokko na yaadadha. Kookaa faabirikaa dur maashiniin fidee daddabarsa jire TV irraa ammallee argee hin beeku. Hin daddabarsa. Dubartiin tokko jirti shuggee hidhii cabaa kan funaantu. Shuggee maayisa hidhiin isaa cabaa duwwaadha. Isumatti ramadamtee naan jedhe gurbaan tokko. Gurbaa konnatti. Maashinichi dhufee dabarsamni isa hidhii cabaa fuutee akka gooti. Gooti. Ilaayyin beeka jechuudha tokko kolfa akka gooti. Ani maa inni dubartiin kun shuggee hidhii cabaa duwwaa funaanti yoo jedhee mucaa tokko gaafannaan isumatti ramadamtee isumatti damooza nyaattii naan jedhe. Shuggee hidhii cabaa funaanutti. Ennaani ani immoo jedhee mucichaan an dhugaadha dubartiin kun goboziidha. Kanuma galgala iyyuu raftee bultu. Halkanuma jechuudha. Kanuma iyyuu abbaan manaa iyyuu shuggee hidhii cabaatti fakkaatee siree irraa fuutee ila dhugaa Waaqayyo. Kan akkasin godhin Waaqayyotu ishee gargaara. Nama cina kee yeroon sharaafaatu sharaafaa argaa jedhee